Assalaamu alaikum obboleen kiyya akkam jirtan arras nyaata daa'imaa biroo qabadhee dhiyaadhe ni goonaa itti dhiyaadhaa amma maayyina wajjin xumura. Arra nyaanni qabee dhiyaadhe garbuu, ruuza, atara, misira, timira, almond, kaashwii hamma kana walitti goone jechuudha. Waa hundaa'u irraa dhiqna qajeellee irraa dhiquu qabna. Qajeellee fadhiine booda bishaan itti naqnee daqiiqaa 30 akkas ni keenyaa jechuu akka nuuf jiidhuuf. Efa akkana nu jiidhe booda bishaan isaa kan waliin keenya san jalaa ganneena bishaan biroo bishaan nadiifa bishaan daa'imaatiin daayinaa jechuudha. Bishaan daa'imaa kubbaayyaa takka itti naqannee qajeellee daayinaa jechuu ammaan tana. Efa daayine booda akkatti uumama xilaadhaan irraa dhalalchina maaliif waan takka handaa kamillee yoo jiraate irraa baasuuf. Qajeellee bilcheessinaa jechuudha. Daqiiqaa 10 irraa ilaa daqiiqaa 15 qajeellee hanga bilchaatu ni bilcheessinaa jechuudha. Nyaanni kun nyaata bareedaa, nyaata bu'aa qabu, daa'ima fayyadu, humna ta'uuf, qaama ta'uuf, guddina sammuu irrattis akkasumatti gahee qaba. Nyaata bareedaadha jechuudha. Waan furdateef xiqqisha bishaan xabitti godhaa akkasin laalaa goonaa jechuudha.
qajeelee bilchaatuu qaba. Qajeelee bilcheessinaa. Maayirratti foormullaa aannan daa'imaa foormullaa sanitti naqee isin yoo feetan harma haadhaa ka elmames yoo qabaattan santu bu'aa irra qaba. Sanas itti godhuu ni dandeessan. Ani hin qabu foormullaan itti godheef jechuudha. Innoo qophaa'ee nyaanni daa'imaan bareedaan heelziin an akkanattiin godha bifa kanaan. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayik, sheerii fi sabskiraayib akkasumas naa godhaa. Sabskiraayib godhuun hin dagatinaa. An akkanattiin qopheessaa. Yoo isin fayyade laayik godhaa. Viidiyoo birootiin amma wal arginuu nagaatti.